kabajamtoota daawwattoota hordoftootaa fi dhaggeeffattoota yookaan immoo deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo keessattiyyuu qeerroo WBO support network dhaabbata jedhamu yookaan immoo peejii jedhamu fayyadamtanii akkasumallee bahaadhiyaan kaabaa kibbaanii biyya laaf biyya keessaatiin waraana keessan waraana bilisummaa Oromoo daawoo keessan waraana bilisummaa Oromoo gaachana keessan waraana bilisummaa Oromoo waraana sirna garboonfataa sirna naftanyaa sirna Abisiniyaa waggaa tokkoof yookaan jaarraa tokkoof walakkaa nu garboomse kana ofirraa kaasuuf waraana haleellaa diina irratti yeroo yeroon taasisaa jiru gargaaruudhaaf qabeenya qabdanirraa akkasumallee dafqa keessanirraa wareegama kaffaltanii maallaqaan illee ta'u kophee garaagaraa kan nu bittanii akkasumallee gara fuulduraatti illee deeggarsa garaagaraa kan nu gochuuf nu wareegaa jirtan hundi keessanii kabajaaf jaalala guddaa isinii qabna. Gara fuula duraatti taateen kun yookaan kanneen isin gochaa jirtan kun isinaa baru qabsoon bilisummaa Oromoo kan waraanni bilisummaa Oromoo gochaa jiruuf kanneen uummata Oromoo gochaa jiru kun galanni keessan bilisummaa atoo jecha isinaa galateeffatu qabsoon injifannoon uummata Oromoo baay'ee isin jaallanna nuti humni yookaan furgaatuun risaa kun baay'ee galanni keessan bilisummaa isin jenna qabsoon isinaa galateeffatu hunda keessan qabsoon isinaa galateeffatu yaada dabalataa barsiisaa ijoollee qeerroo WBO support networkidhaan ijaaramanii jiran kanaaf maal jetta? Ani waan hin jedhu hin qabu akka kana bareennee kophee akka kana bareedu gumaacha akka kanaa kan nu godhanii isaanumadha argaa jirtu kophee isaanirra jiru kophee nurra jiru kophee ajaa'ibaa jechuudha. Waan isaan godhan otoo hin taane yaada isaaniitu guddaadha. Warri kaanillee akka isaanirraa baratanii hojii guddaa kana hojjetan qabsoo isaanii akka isaan tumsatan ergaa dabarsuun barbaada. Isaan kanaan immoo waan jennu hin qabnu qabsoon humti isaan haa galateeffattu galanni isaanii bilisummaa ishee nuti barbaannu sana haa ta'u. Jaalkiyyaattillee yaada qabdu inuma qabda jedhee yaada. Atis waa jedhiniiti waan isaan jedhan dhaggeeffanname. Gaanillee qeerroo WBO support network baay'ee galateeffadhaa isaaniin illee qabsoon isaan galateeffattu akkasuma waraana bilisummaa Oromoo kaaba kibba ba'aa jiran hundallee walitti qabanii kan gargaaranidha. Yeroo ammaa kanatti waan qaban irraa biyya hambaa ta'anii gargaarsa kana waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatanii gochuu isaaniitiif guddaa isin galateeffannaa guddaa galatoomaa qabsoon isinaa galateeffatu qabsoon isinaa galateeffatu kanuma jennaa isaan galateeffatu.